Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota Khadijaa Oromoo jiraachuu argamtan jirtoon ajiraatu bakka jiraattan isin jedha. Hunduma keessanuu bakka isin jirtanii nagaa rahmani rabbii isin bira haa jiraatu. Nagaa qaban alhamdulillah isinis akka nagaa qabdan abdii rabbi irraa qaba alhamdulillahi rabbil alamin. Bakka rabbii hunduma keessanuu dabarfatee yeroo kanaan isin gahe ammallee rabbiin haftee oomi teessanii keessan barakaa isin haa kaa'u. Akkasuma woroonni YouTube channel kana faaraa taatan share subscribe like gochuun na jajjabeessa. Akkasuma woroonni maatii naa taatan hedduu takka galatoomaa ulfaadhaa hedduu isin jaaladhaa hedduu isin kabaja isin jira Oromootiyaa ulfaadhaa isin jedhee jira. Woroonni gara keessaatiin illee dhuftanii jawaadhuu hin dandeettaa hin danda'amne hin jiru jettanii na gorsan obboleeyyan kee kan dhiiraalee akkasuma kan shamarranii illee baay'ee isin jaaladhaa baay'ee isin kabaja naan jiraadhaa Oromiyaa dheeradhaa rabbiin inshallah nama waliin hojjetee waliin guddatu nama taasisu isiniin jechuu jaaladha. Namni kamuu hanguma danda'een wal jabeessa. Egaa namni tokko ka waan beekne walirraa barata waan beekummoo wal barsiisa. Kanaaf isinis warroonni na jabeessitanii viidiyoo kana akkamitti akka hojjetan akkamitti akka gadhiifatan akkamitti akka wantoota baay'ee godhatanii na barsiiftan illee iddoo takka isin jaaladha iddoo isin kabaja galatoomaa isin jira obboleeyyan ta'e hunduma keessanuu anas nama YouTube kanarra jabaatee hojjetu rabbiin na haa taasisu. Akkasuma jechuudha hadha wanti as dhufeef jechuudha ilmi namaa jiru addunyaa kanarratti kakammalamee uumame yookiin kaamila ta'ee hin jiru. Rabbii kaaliqa ol ta'e malee dhidhuudha hundinuu dhidhuudha. Rabbiin qofa rabbii mootii arshii guddittii gubbaa jiru qofatu ka hin duune ka hin uumamne kan obboleessas hin qabne ka abbaas hin qabne rabbii dachii fi samii kaaliqa qofa jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een jechuudha jireenya nama tokko keessa galtanii jechuudha. Jireenya jechuun ilmi namaa tokko jireenya isaa keessatti akkamitti akka jiraatuu fi jireenyi isaa maal akka ta'e abbaan ni beeka jechuudha. Garuu immoo namoonni baay'een ijoolleen keenya hedduun dogongoraan jireenya namaa keessa seentanii jiruu namaa yookiin immoo bultii namaa keessa seentanii kan maqaa baay'ee yookiin wanta amantii teenya keessatti isin eeyyamamnee fi rabbiin biratti isin eeyyamamne kan hojjetaa jirtan baay'eetu jira. Isaanis maali jennaan obboleettiin teennaa jaalatamtuuf kabajamtuuni haati warraa Kadiir jechuudha. Kadiir Abdallaa naafiin jechuudha biyya Suudii kanarraa waggaa dheeraa biyya kana keessa jaarsisii waliin turte asii galte. Mucattiin tuni gaafa biyya kana keessa galtoo akkuma keenna kana diimtuudhaan ni bareeddi maashaallaadha. Sababni isaatu qilleensi biyya nu keessa jiru kun hin ho'a garmalee ho'a. Ija lamaan hin danfi nama keessaa jigan mukayyifni osoo jiraachuu baate namni daqiiqaa takkatti taa'ee hin danda'u. Biyyi keenya immoo ni qorra. Biyya Arabaa kana keessatti sababa ho'aatiif jecha ijoolleen hedduun gaafa haadhaaf abbaa isaanii irraa bahanii dhufanii gugurraayyiidha. Garuu yeroo gara biyyaa deebi'anii galan hedduu bareedanii hedduu adii ta'anii galan. Maaliif ho'arraa waan ka'eef murteessaan qilleensa bakka isaan jiranii namoonni baay'een fiizikaalee isaanii jijjiiratanii galan. Biyya ormaa kun barahaa qaba barahaa guddaa qaba. Kanaafuu jechuudhaan namoonni baay'een yeroo haadhaaf abbaatiin biraa baanu biyyaan kan uumamaan diimaa dhalates ni jira. Akkasuma immoo kan biyyuma namaa deemee sababa ho'aarraa ka'e qilleensi ta'ee fi qaamni isaanii jijjiirama addaa fide hedduutu jiru. Garuu immoo jijjiiramni sun jijjiirama dhugaa osoo hin taane jijjiirama sobaati. Isinii galee obboleettiin teenya akka nama tokko biyya kana keessa turtee hoggaa dheeraafis keessa teettee asii galtee hoggaa hedduuf jechuudha. Nama jaalatamtu kabajamtu nama kaayyoof mul'ate isiitiif yeroo hundumaa aarsaa kafaltuudha jechuudha. Lekiskisii dubartii osoo hin taane jabduu akka dheeraati jechuudha. Namni sii beeku sii beeka. Erga gara biyyaa galtee qilleensi biyya keenyaa ni jijjiiramaa ni beektanii ni gurraachatte. Viidiyoo takkatti ho'iisiin dheengadda Kadiirii waliin waraabnaan TikTokiin guutuun wantuma isii YouTubein guutuun wantuma isii haasa. Gurraachattee, diimattee, addaattee, gurraachattee waan fedhe taate yoo cileelee sibiilaallee taate namni kan madaalamuun bifaanii miti. Yookaan diiminnaa fi addeen osoo hin taane namummaa isaatiin madaalama ilmi namaa tokko. Kanaafuu jechuudha. Mucattiin tuni qooqas bultu, nyaattes bultu. Addis Abaabaa keessa jiraataa jirtu. Finfinnee keessa jiraataa jirti. Garuu samoonni isin dhuftee viidiyoo isin waraabisan baadiyyaa turtee galte.
Footoo isin baadiyyaa akkaatee gadhiifte sarkitanii jirtani. Waan baadiyyaa turtee galteef qilleensi baay'ee jijjiirama guddaa qaba waan ta'eef akkas jirti malee Kadiir waan isin horatu dhabee waan nyaattee bultu dhabdee yookaan hiyyoomattee rakkattee akkas jirti isinitti hin fakkaatina. Dogongortaniirta horoonni akkasii yaaddan. Diqqoos nyaattu guddoos nyaattu bakka qilleensa bareedaa jirti. Qilleensi biyya keenyaa hin beektanii qilleensa akka biyya ambaa nama gubuu miti. Akkasuma lafti ganna hedduu takka rooba hedduu takka qorra hedduu nama gurraachisa. Kanaaf malee waan nyaattee bultu dhabdee waan uffattu dhabdee waan akkas gurraachatti isinitti fakkaatina. Gonkumaa jireenya namaa keessan galu. Abbaani waan fide haa ta'u, abbaan akka fide haa ta'u. Isin ofii amanamummaa qabaannan as baatee viidiyoo san abbaa warraa isin waliin rabu. Isin garuu maaltu isin ga'ee tiktookiin guutuu yuutuubiin guutuun woomanaa fi haasaa kun sirrii miti. Maaliif tokkoffaa duraa haadha manaa namaati abbaa warraa qabdi, niitiin namaa kabajaa qabdi. Nama biratti qofa osoo hin taane rabbi birattis. Warroonni dhiiraallee kan gabbuuftanii irra iyyitan kan dhalaallee isin hunduu boruu isin eeggadde. Nu hunduu biyya namaa kana keessatti namni hin galla biyya teenyatti. Gaafa biyya teenya galle bifuma keenya kan ganamaa sanii deebina. Maaliif biyya keenya hin jiru akkasii kanaa miti. Asii daqiiqaa takkatti uffata gatanii qullaa deemuu malee homaa wanni namaaf hin jiru. Hedduu o'a gar malee o'a. Kanaaf qilleensi biyyaatii fi qilleensi biyya keenya garagara waan ta'eef kan biyya ormaa laaltanii kan biyya keenya laaltanii hedduu takka addaan fagoodha. Kana waan ta'eef irraa gadi bu'aa mucattii irratti caffaraa hin oolina. Alhamdulillahi xiqqoos nyaattu guddoos nyaattu jireenya bareedaa jiraataa jirti. Nama kamii olii isii jiraachisaa jira malee nama kamii gaditti isii jiraachisaa jiru. Yoo horitti dhiyaattan beektani. Akkasuma miskiinaa miti. Abbaa gaarii qabdi, haadha gaarii qabdi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Osoo inni sunuu rakkataa ta'ee haatini fi abbaan isii nama isii gargaaruu danda'an, nama isii horachuu danda'an isaa san jalatti. Dhaba qixxaa namni qabu hin jiru yookiin xoroshoo isii nyaatu namni dhabee hin jiru. Kana waan ta'eef jireenya namaa keessa galtanii laayivii namaa keessa galtanii ebalumaa akkas taatee ebalumaaf akkas ta'e ebalumaaf diimatee ebalumaaf gurraachate jettanii haga waan namaa haasoftan jireenyi tiyya maalii? Ani maaliif dhaladhee? Rabbiin kun maaliif na kalqee? Haga addunyaa kana dhufee maal dalagee jira? Kana jedha haala gaariidhaan tiingi godhaa yaada. Mee maaliif nu hunduu boroochuma galuuf deemu? Biyya namaa kana keessa horoo haftan isin fakkaate? Wallaahi hin haftan. Biyya namaa kana keessa namni horoo hafu takka illee hin jiru. Ni dalaganna ni galla gara biyya keenya. Gaafa galla hundi keenya ima gurraacha. Gurraachachuun keenya hin hafu. Sababni isaatu biyya ormaa kana keessatti ho'atu akkanatti bifa keenya jijjiiree adii shooleen godhe. Garuu gaafa biyya keenya keessa galee bifa keenya isa uumamaa kan dhalanneessanii dachaan. Isinii galee kanaafi murteessaan bifaa miti. Murteessaan namummaadha. Ati nama namummaa qabu taate bifni eenyuuf uumamaan goone. Haga fedhe addaatti faga fedhe gurraachatte ati nama namummaa qabu taate namummaa keessantu madaalawaa malee dirqamaati adii ta'uu dirqamaati gurraacha wanti kana cinqii geessee hin jiru. Kana waan ta'eef hundi keessanuu jireenya namaa jiraachuu osoo hin taane jireenya mataa keessanii jireenya dhuunfaa keessanii laayivii namaa keessa seenuu osoo hin taane laayivii jiruu keessanii kana jiraadha. Maaliif nama tokko kama icciitiin ilkaan isaan beeni bara eebaleettuun akkanaa bara maarree bara akkasii gonkumaa hin danda'amu obboleeyyanti. Maaliidha isa safuu jedhamu sanii safuudha. Rakkadhee waanaa godhaan jenne gabbaatee miidiyaa kanarratti gurraachadhee naaddee isaan jenne beelee na nyaachisaan jenne galtee mana ofii keessa jiruu ofii jaarsa ofii waliin jiraataa jirti. Maaltu jiruu namaa keessa isin seensise? Maaltu tidaarii namaa keessa isin seensise? Seenuu qabdan gonkumaa. Abbaan akka fedhetti haa jiraatu. Abbaan jireenya mataa isaa akka barbaade haa jiraatu. Anaafsi wanti dhimma dhuunfaa namaa keessa nu galche maaliif hin jiru? Wallaahi hin jiru takkallee. Kanaafi mucattii ittiin hori'inaa dhiisaanii
xiqqoo nyaattee guddoo nyaattee waan qabdu nyaattee dhugdee jiraataa jirti. Namni beektanii moraaliin nama tuqama maaliifi akka waan inni fuudhe sun miskiina qumaaxaa nama isii horatu dadhabe ta'ee gizee biyya arabaa jirtu ruuza nyaattee akkasi addaattee gaafa biyya galte gadirisii hiyyoomsee waan nyaattee bultu dhabde akkasitti fudhati naannoo. Yoo namaallee waa godhuu dadhaban yoo abbaa qabeenyaa biiliyeenarallee ta'anii nama waa godhuu dadhaban waan ofii isaaniitti ittiin jiraatan hin qaban alhamdulillah homaa wanni isaanirraa hanqate hin jiru. Namni kamuu kan manarraan ijaarsee makiina irraan bitee biillaa maalii godhe hin jiru. Jireenya harkaa gara afaanii tana namni hunduu inuma jiraata. Kana waan ta'eef nama sanyiif sarii isaan beekne tokko akka nama hiddaa lidatii nama beekuutitti nama hin xiqqeessina. Fotoo namaa gaggargalchitanii irratti hin sirbinaa irratti hin caffarinaa. Keerri takkaillee isin hin qabu. Eenyuun caalte abbaa feete caalte isin. Manufii keessa teettee abbaa warraa fi waliin teettee waan argattee nyaattee waan dhabdetti dhiisaa jirti. Rakkadhee na gargaaraan jenne, buna naa bitaan jenne, uffata naa bitaan jenne. Viidiyoo nuwas baatee baay'ee dubbataa yoo hin jirtu yeroo takka malee. Kana waan ta'eef jireenya namaa keessa seentanii qalbii namaa cabsinaa. Tarii isii homaa itti fakkaachuu dhabuu danda'a. Isa garuu itti dhagahamuu danda'a. Maaliif ilmoo dhiiraati. Gurraachinni murteessaa miti, addeenni murteessaa miti. Murteessaan eenyummaa kan keeti. Ati eenyummaa kan kee yoo beekte abbaan fedhe waan fedhe yoo haasaa oolu hundi inni si godhus hin jiru, hundi si godhus hin jiru. Kanaafi obboleetti teena warroonni afaanii qabataa jirtan irraa gabbu'aa isiniin jedha. Dhaamsi kiyya ka guyyaadhaatiif qabadhee isinii dhufe kana fakkaataa. Guyyaa gaarii isinii haa ta'u. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afoo inna lillahi yoo natti buufattan ifa manaa godhaa isiniin jira dhuftoota kiyya.